ajaa'iba lakki bohachuma nan viidiyoo wanni kun tokkommoo gadi baatee wala jeesuuf deemu bor lakki maadaa isaa qabutti maaltu nagalcheen keessaa miliqe. Maaliif miliixaree xiiqii keessa galtee fuusisuu qabda malee? Eenyu isaan moo? Waa tokko sitti himu baay'ee walitti yaana ustaaz Bayaaniin. Eeka. Yoo hunda keessan guutuu kenna fi intala wal bira keessa yoo filachiifte intala filatee nurraa addaan jeta. No jaruma xiiqii keessa galtee akka ilma keetiitti hangafaatti ilaaltee walitti fiduu qabda. Duubaa jirtaami tikkeetii irraa murtee isillee finfinnee fiddee alhamdulillah kun amma rabbi namaan si qixxeessee biyya feete zooraa jirtaa akka kenna hidhaa dhaabbataan jirtu fuutee biyya galtee walitti fiddee yoo fuusifte hoo mara koo qaba. Inda hasaab darajaan. Fuudhaniiru. Roboota ajandaa jala kana mi'eessa. Wal fuudhaa qilleensaa kana osoo hin ta'in too much hin beektu too much. Walitti fiduu jechuudha. Walitti fiduu. Meena yaala qaba. Qaza lamaanuu bara osoo torbaanuma takka wal dhayanii. Yoo isaan ishii jedhan waadaa galeera tikkeetii nan dandeessisa. Wajarri tikkeetii qofaami. Waa baay'ee isaan barbaachisa. Mana, qodaa manaa, makiinaa nuuf manaaf qodaa manaa barbaachisa. Na jaartii akkana bareeddu kana taaksiileen oofuun bajaajii farasgaariin oofuun gaarii miti. Wallaahi sababa laa ijoollee meeqa barsaa jiran. Inda hasaab yoo xiqqaate makiina miliyoona 4 yookiin 3 tokko bitamuu fi qaba. Manni ijaaramuu fi qaba. Sanbooda sargiif godhachuu qaban malee nageenya jaartii isaaniitiif gaarii miti. Duriyyeen amma gana afaan itti bare taaksii gubbatti tuktukii maal bajaajii farasgaarii karaan dabarsitu namni hundi itti fiiga suuraa wajjin ka'uuf arge. Boodigaardii barbaachisaa wallahi qoosatti hin jiru. Normaal no rakkibo amma dubbii balleessaniiru viidiyoo amma isheen godhamee nan argee baga siniin jette normaal no mina gabbash jedhaan lamaaniif baatee normaal no baga jetti jedhan mina gabbachuu. Miira keessa galanii bar isaan badii shayitichi miskiinaa bar badiin qabu. Jaalalti wallahi jaalalti osoo bifa qabaattee Ustaaz Muhammad Bayaanin fakkaatti. Bakka amma jaalalti bal'aadhaa inni jedhan sun directly yeroo laaltu bakka namni sheekaa in affaaqaru takka affaaqarraan masmaa xixno bakka wallahi rabbi jaartaa akkasii shamarran kennu daakenu. Namni akkana dubartii jaallatu hin jiru. Sheekoti ani taaptaap goraa bultee gizee geeffatte saloonii gubbaa rakkaa lama sujudu shukriin salaattee dini du'aayi jaartii kadhattu meeqa argaa oola mana kiraa kana keessatti wallaahi lafi miidiyaa irra hin bahin malee waan akka sheekattu jira. Yaa habiibti waan bareeddu tanaan daararraan taa'in jettee sidaajaa faa jedhamti yoo darsaan baddu ati ishee bayaan hin qofa miidiyaa irraa uummanni argee malaata malee wallaahi lafi. Mee jaartii sheekota laali bakka feetetti biyya keessattis uffata jarri itti bittu garaa ofiitti. Bieg links ab und dann bieg rechts ab. هذا والنعمة نعمة ثانين بيكان جرب بيتا وقال إيرا قراتير وان تراني فأما اللي كقوة كان اتباع نمني شيكا غافور بيتا حزبين كنا وقال كرشان الرأي قلوان تهيب وما اتفاقات ما ورأ كنافسي كان بيرا قرقودة الجلا إثان الربسو كان وما اتفاقات قالوا نمني شيكا كثيبتي قراتير تورت قراتيسا تورت biyyoota garaagaraa deemet diinii kanatti beela'ee dheebotee gaafa inni as deebi'ee uf yaadatu umriin hedeera waan isin ijoollumatti godhaa turtan san gaafa jedhu ijoollee amma warri akkanaa kun biyyee haadhaa walirra gangalatu hoolota eegaa jaarsaaf jaartii ta'eetiin walirra gangalatu kan wal godhuun beekne akkasumatti walii qaabbaneeffatu jarri deemanii qara'an bal'istanii yaaduu qabdanii jechuudha. An dhuguma isinitti hima dhugaan dhugaadha. Isaan dhugaa qabanii dogoggorri ni jira eessa jira isaan biran jiru. Dogoggorri normaal no bakka normaal isaan jira. Yaa waan isaanillee dubbachuu fedhan qabu ture
Sheebaan babbayaan irratti illee duuramuu taru. Ani gizee kamuu sheebaan babbayaan wajjin jira wallahi. Rabbiin yookiin jaalala isaanii booniyyee keessa haa buusu yookiin immoo takka isaan booniyyee jaalatanii kanatti sheebaan babbayaan hin jaalattu Rabbi haa kennuuf. Du'aayin an godhu kanuma. Hamtuu isaanii jaallachuu miti lafarra gangalatti ati du'aa akkana kanatti dhagahanii nan gurra isaaniitiin. Ay qabbalu bas maani koo itan jaadda yeroo siin jedhu ragaa wajjin bareechee waan danuu beektaa doktor waan danuu walii haasofneerra waan asirratti dubbachuun hin mijanne waan tokko koo ati na jaallatte yoo ta'e na gorsitas natti himtas maslahaa koos naa barbaadda miti yoo si didee jedhe nan gattu akkati nan ganne jira si galee halas bakka ittuma dhiibdeeti waan ati gootu jira. Isaan osoo dhalaan qalbii qabdu jiraattee biyya keessa sossobdee qammasiifte amma tana sagalee dhagaaniimi ta biraa osoo qammasani booniyyee inuu yaadatan. Ani amala sheekota waan beekuuf. Wallahi dhiisi boo wallahi ani waan beekuuf amma booniyyee sagalee dhagayan halkanii guyyaa wajjaasen osoo dhalaan qalbii qabdu jiraattee ufitti qaqqabdee akka nama irraa bira taa'ee qara'uu gootee hoo'isitee qammasiifte na amanamee ijoolleen shamarranii waan kana dalagaa asirratti ibsa amma isii inala arguu fi dhagayuun tokkoo miti ichiidhaun sammuut ayyuut alqammasuma alballuum dho'in zamaan osoo takka wayii qaruutan jiraattee qammasiifte rasaasni irraan deebisu booniyyee miti ta qammasan san irraa rasaasni Abiyyi Ahmad Ali biyya ati turte san Turkirra wannoo diroonii fidatee dhufe irraan deebisu maal jettati booniyyee miti kana na amani dhalaan akkasi qalbii qabdu jiraannan sheeka kana dubartii yaaddu jiraannan shiggir yeellam kabiraatu meeqasitti taphataa oola qammasiisi rabbi jecha itteerumi tajaanna taate ati rabbi irraa argatta lubbuu sheeka kanaa baraari wallahi dhuunateenno ani jibbaa namallee qabu ajandallee hin barbaadu ግን የእርሶ መድኃኒት ማየት ብቻ ሳይሆን መብላት ነው በቃ አመታ አርግሲፍቴ አከነቲ መራችቴ ተነራ ተፉራችሁ ደንደቱ ተኛችፍቴ አመይታን ሙምኪን አርጉም መላ ሂን አርገኔሚ ዮ አርገተን ሞቱ ሂን ደገተን ስንቲ ማማክሳ ወይ ጃርሰቱ ነምቲ ቱዩ ጃርሰ ባላ ቀበቱሬ ባላዳ ኢጃሪን አርጉ ኢርካንን ቀቡ ዳጌፈዳ ኡስታዝ ያዝ ጃላ ጅራታ Ijaan qabu ilkaan hin qabu jaartii qaba. Jaartiin tun guyyaa isaa jaarsaa kana masaytee deemtee itti kadhattee garbuu kadhatte kana galteeni ibiddarratti akooftee harkaan sukkuumtee afaan keessatti naqattee butuchitee itti tufti dhungataa. Laafiftee itti tufti. Akkasitti liqimsee lubbuu jiraatarte. Gaafa kaani isumaa ijaan qabne ilkaan hin qabne waan nyaatu hin qabne kana jaartiin jalaa duute. Booy kadhatan obsi jedhani maal obsa jedhe ka du'e bar isii miti anaa jedhe anarraa duute jaartii miti haadha jedhe anarraa duute waa hunda kiyya jedhe fi motora jiruuf kiyyaa jedhe boo'ee namni hundi kadhate aanaa kadhate jiraachuu hin barbaadu jedhe obsi jedhaniin wanni hundi kayre maafi Rabbiin ta'isii caaltu sii kenna jaartiin deemtu jaartii biraattu dhufa obsi jedhani lakki jedhe jaartiin akka isii hin dhuftu boo'ee wanti rabbi godhu hundi kayre maafi obsi jedhaniin dide namni kun boo'e waa nama du'e deebisuu hin danda'u isiin duute min beetoo jira kaayoo jaartiin sirraa duutu min beetoon namaa kennama reedduu warra jaartiin isaa arsiittuuf beeka. Inshuraansii jechuudha afaan arsiititti afaan ammayyaatitti. Inshuraansii beektamu bee. Mubaarak. Waa miyuutu godhate. Mubaarak jechita inshuraansii beekta? Inshuraansii nan beeka. Reedduu inshuraansii dhalaa kenna kaarsii kana qaba because gabbarri isaanii miliyoona waan ta'eef. Warra gabbarri miliyoonaa kana qaba. Inshuraansii jechuun amma gaafa jaartiin teessirraa duute akka ilmoosii guddirtuuf obboleettii isii intala biraasii kennan kana jechuun nu biratti aadaadha afaan ammayyaatiin inshuraansii nu amma konkolaataan teessituun osoo caccabde inshuraansii sii kafalaami akkas jechuudha. Galee warri biyya faranjii jirullee hin beeka inshuraansii. I think now
I think bakka mungkin namichi sun arsii haa ta'uu niitiin isaa arsii haa taatu hin beeku. Gizee keessummaan addaan galuuf deemtu min beetoo kennaniif inshuraansii tana jechuun warri kenneef tabiraa akka isa tajaajiltu kennaniif. Sigalee hin jira amma aadatti naannawa kenna kaartitti warri arsii guutuun hin beeka. Amma fakkeenyaaf rabbiin jaartiin yoo jaarsarraa duute ta'u ijoollee sanitti dhiyaattu akka ijoolleen sun kophummaan itti dhagayamne kennaniif akkuma yoo jaarsi du'u obboleessi kee du'u jaartii isaa dhaaltu kana jechuu sigalee min beetoo jedhama afaan ammayyaatitti immoo inshuraansii jedhama inshuraansii immootu warra gatiin isaa qaalittu qaba malee amma jaartiin dhiimoti miseenjara minaakitireen tuniin hin qabdu akkasitti dhugaa jette mana nyaa isin warra inshuraansii qabu miti warra dhiimoo miseenjara bootame kazaan inshuraansiitti tana itti heerumsiisan hafuudha tun yaa obboleessa kiyya birri ma samoonii sanka samoonii taaziyaatirra rabbi carraa tolchee fi mana seentee mire birri geggeessaattu jira shilingii fa'a sumunii fa'a duri warra duri akka ammaa kana birri 200 galee reefi namaa taaziyaan leeyoodha kannatti fakkaate amma geggeessaan qaalootte jedhani sumunii walitti geggeessaa kennan tana fuutee gabayaadhaaf dhayxee qarfee beeyta ta garbuun shafaran gurdii yaaniin jira gaafsa miizan minaamin kun hin jiru gurdii lamaa shemattee galtee akooftee tumtee dhagaa irratti daayitee owwannoo gootee maal jettanii kana bachoo laaffiftee afaan keette. Amma waan gaaf dura tacaaltu rabbi sii kennaa obsii ijaanini kadhatan san yaadatte namichi kun argite ijaan argaan ture garuu waan isin godhatte bastoo gizeetiin afaan maan kan keettu hin turteeyyuu jedhe. Anillee ka gaafa soddaa welkaam mangistii kiyya soddaa gaarii enna ahiyyee jedhe osoo gaafa obsi rabbiin tacaaltu sii kennaa jedhan san booyee uf miidhuu baadha isin maanuu maaliif waggaan irra dheeraan irra turte maa daftee du'uu diddeere namichi seenee akkasanii beeyta rabbiin waa hunda ka hirimaa godha waa hunda ka hirimaa godha amma ustaaza kana argite rabbiin nama ofii jaalatu mokkora osoo amma isii tana hin arge karuuqnoo yaayyotu waan balee argite tokko haga bira geettee dhandhama isaa laaltu si mudda si guba numa hunda jaalatee amma nu keessa qorree keessa tare garuu amma osoo qaruute wayii biyya keessa jiraattee argaan qofti homaan godhu dhandhamii laali dhandhama jaalalaa jedhanii yaas jedhanii jala qabanii daabboo kana qammasee laalee na amani in dagata jechuudha. Maal godhaa duraanuu miidiyaarraa booyaa ture miseenjaraan mataa dhukkubsaa ture jedhee dagata. Yeroo su'aal. Falmeen dhufne hin talli. Talli deebi'aa fudhannaa obsi jettee mee mu'ee ajii galchime mu'ee ajii nama jedhu galchi. Muhee maa waa diddibatu heddii. Lakki ijoollee hiriyootaa bira jirti gara manaa karaa irra jira jirti. Badhee keessa deemuu eegalteeyyuu. Nuti adii gaddaba rakkoo keessaan baafannee bara habiibti akka bara. Lakki faamilii maatii bira jirti nama bira jirti waan taateef ijoollee bira deemti. Achi keessatti immoo silkii qabatanii deemu. Doktor Asliitaa Qaallee jetti. Muhee lakkoofsa tokko barreessi gaa. Namni kun ajaan daa'ee jaalata reefi kana yoo hangitee daa'ima gudeedamtee san dhaga'u haa ta'u namni kuma takkaayyuu as hin jiru. Muhee lakkoofsa tokko barreessi. Koppilinkii godha. Mucattii bareeda fidaa jira. Haati abbaa feetee kan hinaan jette diyaaspooraan qalbii qabdu kajaartii bareeda fuudhuu barbaaddu giftii kenne. Na aldiin akkasan booda nama anirraa bilbila kaasiidhee malee tokkocharraan kaaftu mucattii. Haati naa kennite dheengadda gaafa isiin Libiyaa jirtu. Doktora isinummaan abbaa barbaadanii kenna naan jette hin beeytan. Marqa nyaataa jira kun mubaarak illee rabbi laaffise. Muheen kaayilillii kennaa jiru kana falmi. Muhee ajii ka jedhu. Maybe naannoo jiraanti. Muhee.
Madam, thank you so much. Muhe. Tokko kamu yeroo yeroo bilillee waliin darbine eessa? Ijoollee mooditaraa muhee barbaada ol galcha. Muhee hajji. Muhee hajjiin jedhu kun muhee 12 jedha. Faaxuu qaba suni xiqqoo bareedaa wayiiti kaa faaxuun qabu.